Ashama jaalatamtoota diidaatiyoo akkam fayyaa jirtanii nagaa jirtanii nageenyi waaqayyoo bakkuma jira maal jettee ara ni rikardi su gochaan jiru gurba yoo ani kabajamtoota keenya akkam fayyaa jirtanii nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti simbira haa ga'u jechaato egaa har'a bakka hojii tan jira bakka hojii gurba yoo maal si qobalchiisa bakka hojii tan jira bakka hojiitti taa'eetoo viidiyoo riikardii godhaa jiru kun tokkoffaa mee akkamitti akka makaanikii ta'ee fi akkamitti akka hojii elektirikii kana keessa seenee isiniif ibsuu yaala maaliif kofalti gurba yoo sama maaliif kofalti egaa yaa hiriyaa kiyya inni illee hojii makaanikii hojjeta egaa akkuma beekamu hordoftoota keenya isin hunduu qalbiidhaan akkana dhaggeeffattanii isinin jedha kanan dura hojii konkolaataa yookaan immoo ogummaa kana osoo hin filatiniin dura keessan baradhaa akka ture akkasumas immoo bu'aa bayii adda addaa keessa bayitan as ga'e mitiiree kabajamu namni hunduu ogummaa inni fedhu keessatti seenuun dura bu'aa bayii adda addaa keessa darbeeti kan jettoo kana ga'uu danda'u eeshi wanti lafa bayu hin jiru maasii kofalchiisa viidiyoo riikardii gochu min qaanaa innaa amma dhugaa dubbachuudha ani karaa kutaa tokko haga kutaa jaayoon baradhu jechuudha naannoo kiiloomeetira karaa 20 karaa 15 kan deddeeman ture lukaan baay'ee nama rakkisa sa'aatii 12tan bakkaan jiraadhu irraa ka'eetoo haga mana barumsaa ga'utti sa'aatii tokkoof takkuluu immoo akkan deemsa achiin booda sa'aatii lamatti gageenye yeroo tokko barfachuu nan danda'a yoon barfadhe barsiisan alangaadhaan na rukuta yoo hin barfanne immoo yeroodhaan mana barumsaa seena yoon barfadhe boqonnaan tokko na darba pereediin tokko na darba achiin alangaadhaan daaddeedhaan deemaa ta'u jechuudha adabbii adda addaa keessa dabarree ta'u waggaa 6 baadiyyaatti barumsa baradhe jechuudha kutaa haga 6 gabaradhe booda kutaa 7 haga maal jettee abbaa langaa naan jecha abbaa langaa ta'anii hojii ogummaa tanii baggaablaak እና kabajamtoota keenya kutaa 7 haga kutaa 8 kara magaalaa seene too yeroo duraaf magaalaa yoo seenu jechuudha maabiraatii argeetoo hin beeku nu baadiyyaatti akkuma beekamu kurraaziidhaan baranna hin beektanii tiiree kurraazii hin beektu kurraazii barumsa boqaatu kurraaziidhaan baranna kurraaziidhaan qo'ataa turre akkasii kurraaziidhaan barannee garuu magaalatti ogasseene wanti hunduu haaraa natti ta'e mana ani kireen warri keenya kireessan keessatti shaamaa abbaa 60 maasii kofalchiisa gurba yoo abbaa 40 wayyu abbaa 40 ni garuu la abbaa 50 achiin booda baay'ee nama ajaa'ibsiisa wanti kun maaliif si fakkaata namichi duraan kurraaziidhaan waggaa 6 muluu baratee too magaalaa ogasseene booda jechuudha maabiraatii ampoolii abbaa 60 ampeeriin isaa waattiin isaa abbaa 60 ta'e jechuudha na gaxamameetu achiin yoona ifu jechuudha baay'ee gammade jechuudha bakka ani kara baadiyyaan deemuun jeen warra kiyyaan bakka wiixata haga jimaatatti barumsa jiru
kutaa wiixata haga jimaataatti jechuudha kara baadiyyaatti hin galu. Achiin booda sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa immoo warra gargaaruu qabdu. Ani achi magaalaa baradhee too warri yoo kootu naan jaan hin barbaadu dhufuun jaani gidduma yoon deeme jechuudha xaafii keessaa haramaa adda addaa faana haramaa. Akkasumas immoo xaafii haamamullee xaafii kakkaasuu cidii naamna kana jechuudha. Wantoota kana ture jechuudha. Bu'aa bayyaa adda addaa keessa dabarre ijoollee. Ammas geetoo amma hojii konkolaataan hojjedhe yoo isin hin jedhu wanta salphaa isiitti fakkaatina. Miti ree kabajamu. Maal jettamee waa'ee kanaame? Hojii salphaa miti ka. Hojii guddaa akka qabdeedha. Akkasiiti? Hojii salphaa miti bir. Jechuun jechaan bu'aa bayii guddaa irra darbiteeti. Sirriitti malee. Kana achiin booda kutaa 8, 9 fi 10 immoo magaalaa keessa ta'ee ammas nan baradhe kutaan 10 naaf hin dhufne ijoollee. Halkanii guyyaa uuman qo'adhaa. Umaana ta'uu dide bakka. Waaqni abbaa kiyyaa waaqni haadha kiyyaa umaa bakka naa milkaa'uu dide. Achiin magaalaa Baatuu yookaan immoo isa Zuwaa'ee jedhamu yoo beektan jechuudha. Magaalaa Zuwaa'ee keessatti ogummaa kanaan Baatuu teeknik kan jedhamu jechuudha. Ogummaa kanaan waggaa 3 hojjedhee aawutoo elektrishaaniin qo'adhee. Aawutoo elektrishaaniin maal jechuudha? Konkolaataa keessa waa'ee elektirika konkolaataan qo'adhee waggaa 3 jechuudha. Isa yoon qo'adhe jechuudha achitti namni midhaan namaa godhu hin jiru. Osoo giddii kiyya osoo hin jaalatin jechuudha. Biddeena ijoollee ani amma nama biddeen godhu biddeena godhe dhugaa. Haati tiyya kiiloo 25 naaf fiddi dhugaa bu'aa bayii hin taane keessan darbe dhugaa dubbachuudha. Kiiloo 25 yoo naaf fidde jechuudha naa daasiseen fiddi achiin booda maalan godha lixii nana qaxxana ijoollee. Dhiifama naa godha maal jechuudha. Lixii nan bukeessaa ogan bukeessee booda jechuudha. Bishaan daffisee tan naqa. Bukoonan bukeessa. Asitii nan buusaa jedhu. Ayyan. Afaan Oromoo dubbadhu yookaan afaan Amaaraa dubbadhu. Afaan Amaaraa kana caalaan dubbadha. Atuu kinoo walitti makaa dubbatta. Sitta ama kochuuf abaarredha. Naa achiin booda bijaamaa bitadhee bijaamaa san godhadhee too jechuudha. Dugda kiyya nan hidhadhaa dugda kiyya hidhadhee too biddeen dura godhe sun daabboo fakkaata. Biddeen dura godhe sun jechuudha daabboo fakkaata dhugaa. Amma inni riikardii godhaanu kuni Oromiyaa. Kanaafuu Oromiyaa gara inni nuyi Oromiyaa beeku. Hiriyaan kiyya kun jechuudha. Suuraan Oromiyaa koo haagame koo tuppila Oromiyaa qabata. Maal jechuu barbaade? Inni Oromii fakkaa kun danda'a sirnaan. Inni ayiluun. Asitti na kofalchisaa jirani. Egaa achiin booda biddeen fufurdaa daabboo fakkaatu jechuudha. Biddeen kurnan takka nan godha. Achi shiroo furdaa kana jechuudha. Isa Amaariffaan tagabiinoo jedhamu. Kana nan hojjedha. Achiin booda Araban naati laawura. Ishee bakka aawura. Viidiyoo hojjechaa jira miti maal? Dhugaa balleessaa jiru. Akkoo baay'ee balleessite bee. Ani sin jaaladha. Gidduudha waan waree gadi naqin jechuudha. Waree ganna qaanii waa'ee wanta dhugaa kanan sitti haasa'aa jira. Laayifii kiyyan sitti haasa'aa jira. Achiin booda Fannaa koostee sun mal. Ijoolleen kun maaloo kolfaan na jira. Amma achiin booda oga midhaan san godhadhe waxii furdaa kana nan godhadha. Biradisii tokko guutatan godhadha. Ganamaa fi galgala waxii sun naaf ta'a. Achiin booda itti nan quufa. Akkana jechaa ta'u waggaa 3 mullaa fixe jechuudha. Baay'ee rakkina guddaa keessa dabarsite jechuudha. Amma ijoollee akkuma ilaalaa jirtan tuuttaan uffadhe kun agartanii ture. Qophii ijoollee naan
amma as teenyate hojjechuudha hiriyaa keenya kana waliin konkolaataa suphaarra inni kun immoo shoora olaanaa qaba ijoollee ogummaa gaarii kanan isin jedha achiin waggaa sadaffaarratti jechuudha lammaffaa beetan isin dhufe gaadha sammuu qabna ijoollee sammuun nu bira jirte sammuu kunuun agartanu lammaffaa baane akka kanan isin jedha maaltu si kofalchiisaa gini ati qo'ee maal rakkoon kee Esadenda kumbesi anato chuma bada. Na. Kontu kobe. Ega mucaan kun akkuma kolfee beeku kolfi kiyya ijoollee nama hunda kofalchiisa. Reeffa du'e kaasa jechuudha kolfi kiyya akkuma agartu nama baay'atu naan bashaada isinillee bashaaduu qabdanii achiin booda lammaffaa ogan ba'ee booda as magaalaa ani keessa jiru jechuudha waraqaa oganaa kennanii booda jechuudha hojiidhaan waggaa sadi immoo gaaraajii ormaatan taa'eetoo guyyaa guyyaadhaan birrii 25 immoo birrii 30 akkana naaf kennaa ta'u galgala jechuudha namichi abbaan gaarii ganama urataan ka'inaan jedha uga ka'inaan jedhee booda ganama roobni roobaa ta'u isinii galee baay'ee nama jibbisiisa ugan ka'ee booda nan hojjedha galgala misaa yookaan immoo sa'aatii 6 misaa na danda'a birrii 15 naaf kenna የሰፈሩ ላይ ትደውልልኝ ወይ ማኛ ማን ነው እምቢ ካሉ አለሽ ቀጥታ በኮማንድ ፖስት ላይፌን እያወራው እኮ ነው ቀጥታ ፖሊስ ዋና ወረዳ ላይፍ አቺን ቦዳ galgala birrii 25 moo 30 akkana akinete waggaa sadiif gaaraajii ormaa keessa tureetoo bara 2007 beechuudha gaaraajii ormaa keessa ilaalaa kan achi keessa beetoo ofii kiyyaaf hiriyaa kana waliin hojii jalqabnee isinin jedha kana wantan isin sheerii gochuu barbaadu jechuudha kanaafu hojiin konkolaataa kun baay'ee gaariidha ogummaa gaarii yoo barbaadan ogummaa makaanikaa fi ogummaa elektirikaa kana filadha isin nyaachisa konkolaataa tokkotti 400 akkana hojjechuu dandeessanii san caalaas argachuu dandeessanii kara kumaa ollee argachuu dandeessan kanaafu hojiin kun baay'ee gaariidha waan ta'eef isin hundu akkuma jirtanitti hojii biiroo minamna kan hojii ogummaa filadha baay'ee isin fayyada isin galee tokkoffaa qacaramtanii hojjettanii tokkoffaa of qacartanii isin galee tokkoffaa beekumsa qabdanii beekumsi kun haga du'aatti isin keessaa hin ba'u waan ta'eef isin hundu hojii kana filadhaati hojjedhaa isin jedha kun gorsa kiyya waan ta'eef isin hundu gorsa kiyya kana akka gadina jalaa hin qabne isin jedha baay'ee isin jaaladha baay'een isin kabaja galata guddaa argadha ijoollee kanaafu mee kara duratti viidiyoo wayii riikardii godheetan ture kara hiriyoota kiyya waliin jechuudha isa dhumarra viidiyoo san in agarta waan ta'eef ittiin bohaaraa ittiin bashannanaan isin jedha masqallii waggaan haaraan kun masqallii har'a waazimaa eenamaa jala bultiidha kanaafu ayyaanni waggaa kun ayyaana gaarii ወይ እኔ ራሱ እየታመምኩኝ ነው አይ ፊቴታ ዲፈምን አጎዳ ይወለ ስንተን ባይሰ ሳንት ባይሰ ናንጀቻ ጅራ ዋንተ ዲፈምን አጎዳ ከናፉ ayyaanni waggaa kan jaalala kan nageenya kan karoora adda addaa ittiin baastan isiniif haa ta'u isinii galee ayyaanni masqalaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ijoollee barri 2013 wanta gaarii nu muddate dheena yaada nagaa naata ati oo maal jetta hagadhuma nama kara 2013 kana viidiyoo kee ilaala waan ta'eef mee baga isin jedhi ayyaana gaarii siif haa ta'u yeroo ta'u ayyaana barahaara nagaadhaan isiniin ga'e ayyee hunda keenya wanu ulfaadhaa horaa bulaa bakka deemtanitti wanti gaariin isinaa muddatu dhaabo akkasumas immoo yuutuubii kiyya irratti jechuudha
oge video fixanii booda subscribe gochaa ta'u akkasumas immoo jaalatan like gochaa ta'u akkasumas immoo namoonni biraa akka video kana argan share gochaa ta'u na deeggaraa isin jedha Oromoon koo horaa bulaa bakka deemtanitti wanti gaariin isin muddatu ciao